daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo Ashamaa harka fuune sagantaa guyyaa har'aa tana keessatti walgahii waldayinee hawaasa Oromoo haala yeroo ammaan tanaa naannoo Oromiyaa keessatti deemaa jiruu fi akkasuma hiriira torban darbe keessa bahamee ture irratti marii bal'aa gochuu fi fuulduraaf sagantaa lafa kaayyachuudhaaf godhan irratti argamuudhaan sagantaa akka armaan gaditti qindeessinee isinii dhiyeessineerra. Sirbatti aanu kanatti aanee sagantichaa itti fufaa ani Garbii Nuureeti akkasuma abbaan kaameeraa Tumsaa Umari. Turtii gaarii. Dinam palmajira wanchina dabbate jabe paduire nena nura kenya hinkenninu murre ega haalli keessa jiru dhugumattu haala silaa kan du'ellee kaasee nu keessa haqa dhaabu kan dhukkubsatullee fayyee jajjabaatee nu hojii akka dhaabbatu haala san keessa jira. Haala kana keessatti lammiitoo qomootoo walitti dhufnee wajji haa alaanan waan dandeenyu haa goonu jennee yaadisa isinii gooneef guyyaan irraa kunis ni hojjeta kun shoppingii deema dhimma adda addaa qabu guyyaa lameen tana namoonni dhimma kanatti ba'anii garii moo argatan hojjetu jiru. Haala kana hundaa'uu dhiiftanii yaamisa keenya fudhattanii asitti waan nu argamtaniif jecha tokkoo keessan akka kumatti fudhanna. Tokko akkanam tokkotti miti. Kan murati kan laalate. Eegaa kana maqaa hawaasaatiin baga nagaan dhuftaniin isiniin ja'a. Eegaa haala jiru kana lammii teenya hegeree Oromiyaadhaa ijoollee teenya fuula dura Oromiyaa bulchuudhaaf deeman Oromiyaa rakkoo keessaa baasuudhaaf deeman Oromiyaan abdattu Oromoon dhalchitee rakkoo meeqaan guddiftee if danda'anii firaa fi biyyallee danda'an kan ja'an dhumaa jiran warra ija karraa dhumaa jiru. Haala kana maal goona? Haala kanaaf maal goona? Maal jedhu? Wanni guddaa walitti siin qabneef kana. Tan duraa akkuma beektan gochaalee argitee mootummaan amma aangoorra jirtuun bara 90 keessarraa jalqabdee eegaa onni aangoo qabatteerraa jalqabdee waan godhaa jirtu gabaabatti dhiheessuudhaan sanbooda haala arraan tana keessa jirru kana sanumaan isin waan jechuudha akkanan hifanneef gabaabseetiin waan yaa'a jechuudha. Bara 1993 uummata meeshaa maleeyyii hiriira bahan nagaya Oromiyaa baha magaalaa argitee baha Oromiyaa jechuu kiyyatti wataritti akka rasaasaan fitte quba qabdan kun bara 1993 bara 2010ttis Oromiyaa lixa keessatti uummata Beenishaangul hidhachiisuun gargaarsa mootummaan wayyaanee godheen namoonni 400 dhumuu isaanii quba qabdan ammoo kumni 20 ibiddaan akka gubatu godhamanii jiran. Oromiyaa kibba keessaas baha masgiida Kofalee keessatti ummata nagaan sirna kadhaa amantaa isaa gaggeeffatu ajjeechaan raawwachuu isaaniis quba qabdan. Ummata Sidaamaa magaalaa Hawaasaatti hiriira nagaa bahan bifuma wataritti hojjetan suniin akkasuma isaanis rasaasaan fixan. Ogaaleen keessattis waan kana fakkaataa godhan. Walumaa galatti egaa mootummaan tun akka beektan duugaa sanyii ummata Anuwaaq sulula taafi Oromoo keessattis jiraatan
bifuma kanaan wanni gaggeessan jechuu. Wanni godhuu qabnu maali? Wanni ammaan tana namni wal gaafachaa jiru. Akkuma beektan reefus dura ta'an maqaa dhoo'ee jira. Koree takka ijaaruun barbaachisaadha. Koreen tun maaliif nu gargaarti? Warra biyya keessa jiru kana waan biraa yoo dhabne gargaarsumaan ni jiraami. Waan tokkollee yoo bira dhaabbanne hamilee argitee hamilee isaanii jabeessa. Gaakkumaan jee reefu ani yeroo hedduu fudhadhee yeroo isinirraa balleessuu barbaadu footoolee ni jirti waan arraan tana Finfinnee keessatti tahee namoonni akka hiriira bahanii mootummaa tana waan jechaa turan. Mee warri hiriira bahe kun dhaadannoo akkam qabatanii bahan yoo jettanii na gaafattan dhaadannoolee keessaa tokko lafti tan qotee bulaati. Oromoon Oromiyaa hin gurgurtu. Sabbataan laga Xaafoo sulultaa laga daadhii kan Oromooti. Hidhamtoonni haa hiikamanii nutis hidhamnee jirraa ja'an. Haqa barbaannaa ajjechaan haa dhaabbatu. Akkas jedhanii gaa arraan tanaa ganama kana warri hireen arganne dhaabbatanii jiran. Duraan dursee horraa community boardii galateeffachuun barbaada. Hiriira dheengaddaas qindeessuu isaaniif dafaniis immoo utuu hin turin guyyaa har'aanaa walgahii idilee walgahii hawaasaa waamanii waa'ee yeroo kanarratti haala biyya keenya keessa jiru irratti nu mari'achiisuuf nu waamuu isaaniif baay'een galateeffadha. Akkasumatti fufaan jedha. Waa'ee haala ammaa yookiin immoo yaada yeroo ammaa kana har'atti waamamne kana dhiyeessuudhaaf ani gabaabaadhumatti wanta lama gochuu dandeenya. Walumaa galattechaa tokko lafayyuu kaa'ameera waa'ee hiriiraa fi iyyannaati. Addunyaatti maal dhiyeessuu dandeenya? Keessumatti addanaati nuyi Kanaadaa keessatti maal gochuu dandeenya? Alagaatti waa'ee keenya kana waan nurratti gahaa jiru ijoollee du'aa jirtu dubartii du'aa jirtu jaarsaaf jaartii ajjeefamaa jiran kan attamitti dhiyeeffanne innaate mootummaa isaanii han isaan gargaaru mootummaa wayyaanee han gargaaru kana gargaarsa isaanii akka dhaabanii achitti immoo dhiibbaa godhanii United Nations irratti isa ta'uu karaa embaasii isaaniis haa ta'u gargaarsa kennaafii jiranis dhaabuudhaan haa ta'u kana akka nu godhaniif kana jabeessinee mootummaa keenya kanatti hankanaadha jechuu kooti isatti jabaannee himachuu qabna dhageessisuu qabna jechaadha. Gargar hin citin hiriira baaneera itti daballee maal goonaa kanatti aansinee maal goonaa bakka tokko biyya tokko ammayyuu karaa nyaata lagachuu karaa bakka tokko bulanii dungoo biijillisa jedhamu kana gochuu karaa horra caffee isaaniitti tokko MP'tti waraqaa katabuu jechaan suuraadhaan kan deeggarame hundumaa itti godhanii dhaqanii qaamaan dhiyaatanii itti himuu maaliifi grassrootii irraa jalqaba wanti huni mootummaan dhiibbaa gochuu danda'u grassrootii irraa tokko lafaa si'a jalqabachaadha gadi dhiibbaan si'a jiraatudha. Naa kanaatiif tokko amma gaahannu afee jiru sagantaan bahee
soomana jechuun yookiin nyaata lagachuu. Torontootti ta'uu oto'aatti naannoo kana horra Kanaadaa keessa jiru wajjinis qindeessuudhaan ol duukaa utuu goone gaariidha. Lammataa hiriira nagaa kana keessa deebinee asitti utuu hin tahin otoo dhaquu qabnaan jedhan. Otoo dhaqne viijilii isa jedhamu kana achitti gochuu qabna. Paarlaamaa isaanii fuulduratti achi buufannee halkan tokko bullee lama bullee akkatti dhaga'amutti jechaadha. Innaa hin mijjaa ta'e innaa nu ayyamu ta'eef. Tokko kana inni kaanis immoo egaa horra kaanii ijjin taane yookiin Ameerikaa fa'a ijjin Yuunaayitid Neeshinii illee taanaan achis dhaqnee kanaan dura dhaqneerra. Yaadattu ta'a jabana isa kamiif akka ta'e yaadadhu dhaqneerra. Asii makiinaa oofnee konkolaataa fudhannee baay'annee dhaqnee Ameerikaa keessaa lafa hundumaatii dhufanii achitti ol geenye iyyanneerra. Yeroo bosonni gubate natti fakkaata. Innaa kana gochuu qabnaa akka nu dhagahanii waa tokko godhan. Ofumaa har'aa hiriira baanee iyyinee galuu miti. Wanta qabatamaa tokko argachuu qabna. Itti aansinee immoo cimsinee hordofuu qabna. Guyyaa guyyaadhaan. Tokko kana bakkeedhaan hojjechuu dandeenyu inni lammataa yaadi koo akkuma sila kaa'ame attamitti bira dhaabachuu dandeenya ijoollee kana biraa horra isaanis jajjabeessuu dandeenyaadha. Tokko egaa rakkinni jira biyya keenya keessa ijoollee waliin si'a baqattullee waan ittiin iddoo tokko dhokattu waan ittiin deebitee horra ishee bira dhattu hin qabdu dhattee dhokattu hin qabdu masitti wanta nyaatan hin qaban karaan itti barbaadamee horii buufnee amma dandeenyu hundumtuu buusee erguufii qabna. Bira dhaabachuu qabna, gargaaruu qabna, jajjabeessuu qabna. Meeshaa barbaachisullee yeroo zabana si'anaan hin argitu biyya adda addaatti hani geeddaramni jijjiiramni dhufu seelulaarii harkatti qabatanii isaan ol quunnamuun wanta adda addaatiin kanallee ittiin gargaarree akka bitatan gochuu qabnaadha. Amma addana jirrutti horri dandeenyu immoo danneegaa dargaggoonfaa keessumatti deebi'anii dhaqanii wajjin hiriira bahuu qabsaa'uudha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالتوما. برتا تانا أني كلمة لما أنت بدأ. أن ثيور راند بدو وان دوكار راند بدو. بياس جيوتن دكا. بيتين ملان دبچون هدو غاريمتي. دبين أركتة تجري وان ينفين مالي. أمتا بيألا خجرو أنا في أتي أقول بيدينه أكا إسان غرغاري إسان برد أبنه وأقونو في دبي تكا وان لما أنتو بدان جيه تكا إسان وان برباد مالي نمنين بيألا جرو شفاتو خغافا السلاسة بي غافا منغستو بي شفاتو بورتكاف بي نمنين أمان تنا بيتين إثيوبيا تجمعتون نجايا واتكنجر جام مالف توفتان إنسان أمنن خون أمتا أركته نمر رابرت وان برت مالي وان هدو برت إنسان موتهم ما منجستي بلشت درر وان إنسان برت مالي كبتي تك وان برد دو برتم أما أنيونين بيركو فده أقول في سبب بعض بديهم مال لانجان يلو بيبر كباتشو كبدا جان مالي أكسسا أركته أقول دايتو namu dura daite shabbas dawni sent biyeteti ana magun da kenin gammatu tayaran da kofar oh salamta si dawni ote demt side effect mali United Nations ti gubi isinan yani yero ranfud na maidu jira ono warren arkite zaman hayla sillase be fi zaman mangistu be chufatu list nisani jani United Nations khan malif khannan نمو بيساني بوليتيكا بهاني أمان تناوتا كنجرو تيفي تو أركتة نجايا يوم قال أركتة نجايا نمو نقدر إنساني حالقارين تيم تنا أركتة أمة خينيا على جرو شفاتو هدو إفكت قول يلو كي برسوم بيته أن يو بازبور خيار كتن هجو أما توقعت تقصد يقول أفرين سنة
Hago siin jansaan akka ati arkite yeroo akka fudhattu. Yeroo fudhatte paaspoora kee yeroo garagalchitee ilaalte peeji sadeessaa bakka buukaa mangistiin Kanadaa waan siin jettu yoo ati arkite biyyateetirraa waan takka fudhatte isaan waan takka siin godhan Kanadaan. Laakiin yoo yeroo fudhannee ustee kafeet seentan nam tokko si dubbatu hin danda'u. Waan takka as godhu hin danda'an. Sababa malee laakiin isin ilma keessa seenin kun takka waan effekti goone yeroo peepparii fi yeroo peeppar fudhachuu taan tahamtu maalii ta hiriiraati. Hiriiriin kun poolitikaa isaanii balleessa. Yoo nuti ammaan tana baanee biyya cufaatu irraa bahan haalaan waan isaan dhiyeessanii fi waan isaan haasawanii fi waan isaan boodaa bahu kun hedduu isaan rakkisa. Amma kana ilaaltan akka kiyyatti beekumsa kiyyatti yoo hagam turan baatii lama kan baasiti ta'a. Yoo laakiin hiriira akka dheengaddaa sun namuu akkasitti oofee namuu xiqqaa ijoollee jaarsa Soomaali asoon jannetti sanyiin cufaatu nu gargaaru jiran nama kana cufaatu haamannee aguu dhufanis namuu dhiheessuu qabna nama fageessuu miti. Islaama haa ta'u kiristaana haa ta'u sanyii biraa haa ta'u imaana kadiina qabu haa ta'u kadiina hin qabne haa ta'u namni cufaatu nu gargaara. Amma waan rakkoon tun cufaatu Oromooti namuu ni beeka. Kanaafuu yoo waan akkanaa goonee haalaan rakkina irra fidna gargaarsan argatan. Ammaan tana anarratti waan ga'ee jira gaabdutti. Agoo olii gad deemnu warrooti paaspoortii turistiidha hojjannaan. Uummanni waan akka hin beekan turistii. Wallaahi waan naan jee amma maal naan jee taraa ammaa tana lamin kasamaay samirraa magadi hin buune jee. Samirraa gadi hin buune jechuun beektee wasana dabre jechuudha tarkaanfata jechuudha. Akkatee namuu baawundirii qaba. Baawundirii isaa waan dabreef maali malaa'ikaa maaliif hin taane jechuudha. Lamin samirraa gubu jechuun isaanii akkasi. Ana guusan akkasii laaleetiin kalaa jee Tigiree dhumteef. Maaliif agguu namni quufee xaaxaa jee namoonni beeka waan anjuu kan isiniif gala. Yoo inni arkitee inni haasawee addaan hin baasee yeroo narraa fuudha. Kanaafuu kufiinsa agarsiisa. Namni agguu timbiit waan arkitee pride maalitti ta'an kufiinsa agarsiisa. Kanaafuu nuti jabaannee wal taanee wal gargaarree wajji dhaabbannee hiriira agguu ja'an hiriira xiqqaa fi guddaa dalagaarraas guyyaa fudhatanii waliin baanee dhaabbachuu ansunittiin an deeggaraati asirrattiin dhaabbadhaa galatooma waan dhageessaniif. Waaniin jechuu barbaadu amma wanni jabduun harkaanu qabdu fincila amma ka'e kana osoo if boodan deebine akkamitti dhiibuu dandeenya irratti xiyyeeffachuudha. Akka itti dhiibuu dandeenyu sadarkaa hawaasan Kanadaa fi Ameerikaa keessa jiran koree ammaan tana reefu maqaa dhaamtetanii qopheessitanii tana koreen tun guutuu Ameerikaa fi Kanadaatti gubbaarratti hawaasan Oromoodhaa kana akka waliif fiddee bakka takkatti ijaaraman. Gatee federeeshina hawaasan Oromoodhaa. Federeeshina hawaasa Oromoo Noorzi Ameerikaa dhaabuun amma hatattamaan isa kana yoo goone malee fincila amma ka'e kana akka gaariitti isaan duuba dhaabbannee dhiibuu hin dandeenyu. Hawaasa keenya kana qofaanis wanni goonu waan xiqqaadha. Guutuu hawaasa Oromoo waliif finnee waliin dalagsisuu danda'uudha. Kan lamadaa hiriirrimma asitti itti aanu hiriira guutuun Kanadaadhaa otawwatti baanu nuuf ta'uudha qaba. Wanti amma ta'aa jiru kunis godhataa jirra. Kan seenaan walitti hidhamu. Seenaa kalees yaadachuu qabna. Dura Teediroos gaafa ka'u shiftummaa isaarraa gaafa ani mootira jedhee of waamu kan calqabe saba Oromoo lafarraa haqu kan Nigistii Viktooriyaatti barreessu Waaqayyo ana na kaasee taayitaa abbootii koorra na kaa'eera. Amma warri Tarkii yeroo sana naannoo sana turanii Ijipti fa'i bilchaa turanii warra Turkii markabaa fi madfiin qabu garuu saba Oromoo jedhu gaallaa jedhutu as jira. Isaanii biyya korraa haqaa jedhu qawwee naa kennee jedhaan
inni teessoo ofiillee Walloo keessa godhate Oromoo haquuf booda waanuma faranjii irratti hojjeteeni aroogansii isaatiin Walloodhuma harkatti dhume lubbuun isaas Yohaannistu bakka bu'e. Yohaannis gaafa bakka bu'u saba Oromoo jedhamu lafarraa haqaadhaa raayyaadha. Raayyaa Fazaboo saba Oromoo jedhu lafarraa haqaa jedha. Lafa isaarra qubachiisuuf Tigree kaasee lafa isaarra qubachiisa. Oromoo qofa haquu mitii jedha. Caakkaasaas haquudhaa. Caakkaasallee haqu yeroo sana raayyaan biyya caakkaa ture. Wanti har'a ta'aa jiru kuni waan ta'uuf qaba. Jarri kuni Yohaannis warra maadistoota wajjin konfliktii keessa seenee waraana dhaqee achitti hin du'a. Gaafa inni du'u isatu Oromoo hunda qabachiisu Walloo amanteellee dhoowwe Walloo biyya Islaamaa ture amantee sana dhoowwe kiristaana taatan yoo taatan asitti haftu yoo hin taane biyya gadhiisaa deemaa jedheen jara sana harkatti kufee Matammaa dhaqee jara biyyaa baqate sana harkatti kufe Walloo harkatti kufee achitti dhumatee fi jechuudha. Warri amma dhufanii Finfinnee jiran ijoolleen isaa akaakayyoonni isaa oggaa 100 jaarraa tokko olitti qophaa'anii dhufan waan akaakayyuun isaanii akeekkate sana bakkaan ga'uu dhufan yoo dhufan Oromoo lafarraa haqu caakkaasaa gubuu waanuma Yohaannis jedhe san isuma godhan caakkaa Baalee gubate kan Arsii gubate kan Sidaamoo gubate kan Jimmaa gubate kan Wallaggaa gubate caakkaa Oromoo lafarraa haqan amma Oromoo calqabanii jechuudha. Akkaataa isaan Oromootti calqaban Walloo Minilikii wajjin dhuunfatanii biyya Amaaraa godhaniiru. Amma pookeetii xiqqoo tokkotu akka Oromootti beekama Walloo keessaa. Walloo guutuun biyya Oromoo ture. Pookeetii xiqqoo takkatu beekama. Ishiinu Oromiyaa jalatti hin bultu, Oromiyaa wajjin qunnamtiin qabdu, Oromiyaa keessa dabarte Bahar Daaritti bulti Amaara jala. Achi bulti amma. Amma wanti gochaa jirani Walloo haqanii fixaniiru. Seentaraal Oromiyaa biyya Tuulamaa haqanii fixaniiru amma kan irraa hafte irraa kaasanii Finfinnee jala Amboo Finfinnee jala fidu Walisoo Finfinnee jala fidu Shashamannee Finfinnee jala fidu Adaamaa hamma Awaashitti Finfinnee jala fidu Asallaa hamma Cilaalootti Finfinnee jala fidu. Oromoo bakka lamatti gargar kutu Oromoon dhiyaatii fi Oromoon ba'aa waliin arguu jechuu gara fuuldura. Biyya Amaaraa biyya Tigree haaraatu ijaaramaa jira jechuu hamma laga Awaashitti. Isa kana kan godhamaa jiru. Oromoon mufateera. Oromoon dheekkameera amma akka arginutti. Dheekkamni isaa kuni hundee qaba. Seenaa qaba. Amma bilisummaa Oromootiif wallaansoo gochaa turre hamma ammaa kana booda sarvaayivaalii keenyaaf jireenya keenyaaf wallaansoo gochuu qabnaa akka Oromootti jiraachuudhaaf akka saba Oromootti beekamuudhaaf addunyaa kanarra jiraachuudhaaf wallaansoo gochuu yeroo itti gochuu qabnutu amma dhufaa jira. Jarri kun erga dhufanii obbo Abdul Ahmed akka jedhetti Abdul Majid akka jedhetti Cilaalo Arbaa Gugguu nama awraajjaa tokko akkuma dhufanii nama awraajjaa tokko 65,000 mana irratti gubanii
qeesaa diiganii ari'an jarri kun. Arbaa Guugguu Jijjigaatti nama hiriira bahe. Awaashitti nama hiriira bahe. Wataritti nama hiriira baala jiidhaa qabate Oromoon hiriira nagaa bahe dheekkamuuf waan ofii gaafachuuf manaa bahe nama 300 oltu du'e. Kuni riikoordiin lalleen jiru amma ammaatti. Baddannoo yaa fudhan baddannoo isaan faranjiitti nu himatan kan isaantu nama Oromoo ajjeesee boollatti naqee viidiyoo kaasee addunyaatti agarsiisaa turan. Sana fuuldurallee dhaabbachuu dadhabne. Sanallee himachuu dadhabne. Amma waan yeroon isaa ga'e fakkaata. Wanti amma calqabame kuni akka duubatti hin deebine tokkoffaa Oromoon duriyyuu tokkuma. Oromoon tokkuma. Oromoon tokko ta'een beeku warri jedhani Oromoon tokko ta'uu qaba warri jedhani warra poolitikaati malee uummanni tokko uummanni Oromoo ani beeku tokko. Oromoon Islaama haa ta'u, Kiristaana haa ta'u, waaqeffataa haa ta'u, Oromoon wal quba qaba har'allee wal quba qaba. Kanaa ani ragaa tokko 1991 yeroo dargiin kufee warri kun Finfinnee dhufanii qabatanii jaarmonni Oromoos kan adda addaa amma adduma bilisummaa Oromoo qofatu maqaa dhaama malee jaarmaa afurii transitional governmentii sana keessatti jaarmolii afurii kan qooda fudhatan kan dokumentuun beeku yoo OPDO leetti daballe shanaffaadhaa jechuun maqaa Oromootiin. So yeroo sana waa lamatu ta'e. Waan tokko waan Oromoo yoo Finfinneetti haasa'amuu calqabamu jaarsoliin Oromoodha koostu otoo walloo nafin maqaa Oromootiin maaltu hojjetamaa jira as jedhanii waamichi otoon godhaminiif ofuma isaaniitti yaa'anii dhufan Oromoon. Ofuma isaaniitti addi bilisummaa Oromoo akkasitti kan inni deeggarsa ofuma isaaniitiif dhufan. Kan biraa jaarmolii Oromoo 5 kan jedhu reediyoo irratti yoo dhagaani jaarsoliin biyyaa ammas yaa'anii dhufanii maali Oromoon 5 Oromoon tokko malee Oromoon 5 maali koottaa waliin hojjedha Oromoon 5 miti Oromoon tokko jedhan. Kanaaf sabni Oromoo dhibbaan tokkummaa qaba biyya ofii barbaada. Bilisummaa ofii barbaada, eenyummaa ofii barbaada, aadaa ofii barbaada. Alagaa jalaa hunduma caalayyuu cunqursaa alagaa jalaa bahuu barbaada. Kanaaf wanti kuni dheekkamsi hamma ka'e kuni oolee bulee dubbiin haa bultuu kan jedhamu. Oromoon dubbiin haa bultuu jedha. Inni gaarii waa tokko yoo konfliktiin tokko uumamee oo'i tokko dhalate namoota yoo walitti fidanii konfliktii sana solve gochuun yoo dadhabame mee boru bullee itti yaannee boru yaallaa kan jedhu inni aadaa Oromooti waan gaarii garuu amma diinni nu qabee nutti jiru waan boruuf yeroo nuu kennuu miti. Diinni kun immoo biyya ofii ijaarrate, isteetii ofii ijaarrate, isteetii Tigraay ijaarrate, istiraakcharii koloniitiin har'a risoorsii Oromoo saamee biyya ofiittiin ijaarrataa jira. Mee gaafii dhumam tokko bulchaa dhumti Itoophiyaadhaa kan ka'e
Teediroos morraa yaa kaanu duubatti yoo deemne seencharii dheeraa deemuu dandeenya. Yoo Teediroos irraa kaane maaliif biyya sana keessa biyya amma keessumattuu ji'oogiraafii amma Itoophiyaa jedhamee waamamu keessa sanyiin adda addaa kan aadaa adda addaa kan seenaa adda addaa qabu sanyii 87 oltu jira. Kana keessa akka diinaatti seenaa isaaniitiin kaa'anii diina Itoophiyaa, diina Amaaraa, diina Tigree jedhanii kan kaa'an Oromoo qofa. Kuni maaliif ta'a? Qabeenya isaati. Qabeenya isaa saamu waan biraatii miti. Dargi yoo fudhanne yoo kufu sana biliyoonii 12 kan qawwee ittiin bite biliyoonii 12 riikoordiin jira. Biliyooniin 12 kuni buna Oromoo, warqee Oromoo, qabeenya Oromoo garantii godhameeti liqiin kun. Oromootu kaffalaa jechuudha. Deemee Oromootu kaffala. Warri amma jiran immoo biliyoonii 20 ol darbaniiru jedhu meeshaa haaraa bituudhaan. Biyya gurgurataniiru gurgurachuu qofaa miti biyya gurguddaatti kan akka Chaayinaa, kan akka Hindii, kan akka Saudi Arabiyaallee horiidhaan biyya guddaadha. Biyya kanatti kennameera biyyi Oromoo har boru jara kanaa wajjin loluuf deemnaa jechuudha. Jara kanaa wajjin biyya gurgurataniiru Oromoo irraa kaasaniiru. Isa kana wanti jiru wanti kun akka itti fufu communitiin kun hunduma caalayyuu amma haala kana keessatti walitti nu qabu hiriira baasuu walgahii har'aallee qopheessuudha. Baay'ee galatooma. Karoorri amma asitti nuu ibsame kuni akka hojiirra oolu hundumti keenyayyuu hawaasa kana duuba jiraachuudhuma qabna. Dhiibuudhuma qabna. Gaafachuu qabna. Hiriira isaa baanuu yaa himannu alagaatti yaa himannu keessumattuu dargaggoon har'a bakka baratanitti bakka hojjetanitti himachuu qabu waan Oromoo himachuu qabu solidaaritii uumuu qabu warra biraatiin. Dubbachuu kanan barbaadu haala amma keessa jiru keessa akkamitti akka gallee fi mootummaan Itoophiyaa tooftaa maaliin socho'aa akka jiru. Isatti aansee immoo haala amma keessa jiru kanarraa kaanee uummanni maal gochuu qaba akka hawaasaatti. Isa jiru gaggabaabseen isin ilaaluu barbaada. Akkuma obbo Damisseen jedhanii waa'ee tokkummaa Oromoo irraan kaane. Oromoon dhugumara ani Oromoo rakkina Oromoo jidduu jiru kan bare erga biyya kana dhufeeti. Gaafan Itoophiyaa keessa ture erga dargiin jigee waggaa 10 biyya keessa turre hamma sanaatti hin barre. Oromoon yeroo adda addaa ta'umsasaa yookiin immoo akka baaf akka lixaatti yookiin akka gidduutti waan ilaaluu isaa hin barre turre. Kanaaf waa'ee tokkummaa Oromoo hin shakkina. Obbo Damissee lafa kaa'aniiru waa'ee tokkummaa Oromoo kan akka hin jirre odeessaa yookiin immoo deemsaa jiran dhaabboleedha. Kanaaf tokkummaa Oromoo irratti shakkina hin qabnu. Garuu tokkummaan Oromoo inni kanaan dura ture amma cabaa jira. Gara fuulduraatti shakkii keessa jiran. Shakkii keessa galee hin jira jechaadha. Maaliif xiqqoo gara akka Obbo Damisseen jedhan seenaa Oromoo yoo ilaalle Oromoon waggaa 1,150 garboomfame. 1865 jalqabee ture kan ce'u jalqabee. Haa ta'u malee yeroo baay'ee namoonni biyyarraa inni du'u garuu lafti irraa fudhatamee hin beeku. Lafuma isaarra taa'eetu abbaa qabeenyaa yookiin immoo namoota isa bitaa turanii fi kaffala gibira kaffalaa yookiin immoo qotaa fi jiraachisaa jechaadha. Maaliif lafti Oromoo harka ture. Garuu inni amma hambiraadha. Inni amma haalli keessa jirru haala badaadha. Oromoo lafa sarraa ka'ee jechaan Oromoo waliin beekuu jechaadha. Gara fuulduraatti wal wallaaluu jechaadha. Maaliif kan nuti Oromoon akka Oromootti kan waliin qabu lafa isaa fi Oromummaa isaati. Amma Oromummaan illee jiraachuu dhiisuuf deemaa jira jechaadha. Lafan qabdu taanaan namni faca'eera.
Oromoon ta'uu isaa namni beeku hin jiru yookiin immoo bakkeen Oromoon ture isaan kan du'aa jechaadha. Kanaaf tooftaa isaan ittiin deemaa jiran isin itti mun barbaade. Haala hamaa keessa jirra yeroo ammaa kana. Akka wannootti hin ilaalina. Maaliif mootummaan amma jiru kun mootummoota kanaan dura caalaa kan inni hojjechaa jiru saayinsaawaa karaa ta'eetinidha. Callumeedhee miti. Innamma ji'a darbe keessa ka'ee ijoollee ficciisaa jiru kuni yookiin kaleessa yookiin ji'a tokko dura yookiin ji'a lama dura kan tilmaamame miti. Gaafa isaan biyya kana galan irraa kaasee yoom akkallee hojiitti hiikamu kan sagantaa'ee hojiitti hiikamaa jirudha. Ijoolleen har'a mana hidhaa jiranii, ijoolleen har'a du'aa jiranii, ijoollee gaafa dargiin kufe dhalatanidha. Isa dura waggaa tokko yookiin immoo isaa ijoollee dhalatan ijoollee waggaa 20 keessaati jechaadha. Ijoolleen sun yoom akka ga'anii tilmaamamee irratti hojjetameetu ijoolleen kun amma qabsaa'uu danda'u, dubbatachuu danda'u, beekumsa gaarii irra jiru, hubachuu danda'u, isaaniin cabsuuf sagantaa qophaa'ee walitti qabatee dhufeedha jechuu barbaade. Mootummaan Itoophiyaa amma jiru kan hundarraa adda isa godhu mootummoota biyya alaa biratti fudhatama argachuu isaati. Akkamitti argatee jedhutti fiduu barbaade. Yeroo har'aa biyya lafaa irratti biyyi lafaa kan bulu seera addunyaatiin. Seera addunyaa jalatti labsiilee adda addaatu jiru. Kan mirga namoomaatu jiru. Mirga namoomaa galaalu sadarkaa adda addaatiin jira. Kan dubartiitu jira, kan walootu jira, kan dhuunfaatu jira. Kana jalatti labsiilee 10tu jiru har'aan beekamanii. Kan mootummaa kana walitti qabanii bulshaa jiranii labsiilee mirga namootaa 10tu jira. Labsiilee 10 kana keessaa baheetu international law yookiin immoo seerri addunyaa isaan keessaa baheetudha. Mootummoonni addunyaa waliin bulan jechaadha. Uummanni waliin bulaa jiru. Hamma 1991tti 10 kana keessaa kan mallattaa'e mootummaa Itoophiyaatiin waggaa himadheerani. Hamma uummanni nagaya jedhutti fixuun barbaada. Isa keessaa 10 sana keessaa kan mallatteessanii hamma dargiitti jechaadha. Hamma dargiin kufutti lamitu qofaadha. 8 mallattoofne jechaadha. Kana jechaan maa jechaadha? Jaroonni sun mootummoonni sun genuinidha. Genuine jechaan dhuguma nuyi hin mallatteessinu biyya keenya keessa dhiibbaa gochaa jirra, uummata dararaa jirra jechuu isaaniiti. Kana mootummaan biyya alaa beekaa jechaan mallatteessine. Mootummaan amma jiru garuu seerri inni baafate gaafa mootummaa ce'umsaarraa kaase seera addunyaa biratti fudhatama qabu. Unu biratti illee Oromoota biratti illee seerri isaan baasaniiru waggaa 35 gara fuulduraatti seera akka sirriitti ilaalamuu danda'udha. Ulaagaa adda addaatiif ilaalee jechuu barbaade. Akka biyya galanii immoo waggaa 3 booda kan hin mallattoofne 8 keessaa 5 mallatteessan. Dafanii mallatteessan 5. 2 fi 5 7 mallattaa'ee jira 3 tafa. 3 immoo warri kaan iyyuu mallatteessine. Uma rakkinni jiru. Garuu seera sana mallatteessuu jechuun maa jechaadha ija addunyaa duratti biyya diimokiraataadhaa isaan jechiisa kun. Biyya diimokiraataadha Itoophiyaan maaliif seera addunyaa guutuu fi waan mallatteessuu qaban akka mootummaatti mallatteessaniiru. Han isaan hojjetan garuu faallaadha. Kana kan beeku kan isaan hojjetan kan beeku unu warra rakkinni irra ga'ee fi isaanidha. Mootummaa addunyaa har'a United Nations dhaqxanii yoo kana himtanii sobduu jedhamtu sim. Maaliif han isaan hojjetaa jiranii han isaan harka wayyaa jalaatiin hojjechaa jiranii saaxilaa hin jiru nuti. Achuma xuqqaamsanii hojjechaa jiru balbala cufaniitu soornitii kan jedhamu jiru daangaa biyyaa yookiin immoo eenyummaa biyyaa yookiin immoo biyya tokko biyya biraa keessa galuu hin danda'u kan jedhu seeraan biraa jira. Sanaan eeggataniitu biyya isaanii keessatti Oromoodhaan haxaa'aa jiru. Amma Oromoon akka dhumaa jiru kan beeku namoota xiqqoodha. Biyya addunyaa irratti jecha nuti ni beekna. Kanaaf qabsoon mootummaa kana wajjin deemuu qabu qabsoo akkuma isaan tooftaa gadi fageenyaan baafatan isaan saayinsaawaa ta'een isa baasuun qofadha. Dura dhaabbachuu miti. Kuni dhaabbachuu qaba. Dura dhaabbatanii asumarratti dhaabii si ga'e jechuu ton ta'ini ofirraa deebisuu qaba Oromoon. Kan gochuu qabnu tokko jira.
akka hawaasaatti namni kan gochuu qabu waan sadiin qaban inni guddaan ufiin uf keessa laallee ufaa ilaalu ufii keenya dhuguma Oromoon rakkachaa jira itti amanuu qabna tokko tokkoon keenya yoo eeyyee jenna taane akkamitti isa jedhu yaadu yoo immoo odeeffannoo qabnu taane namoota qaban gaafachuu beekuun dirqamadha kun tokkodha erga barree booda dhuguma rakkina uummata Oromoo bira jiru kana rakkina nu qabaa jiru kana hambiyaayyuu miti unu ragaa jira wanti kun akkamitti dhaabuu danda'a yoo maal ta'e akka inni dhaabbatu yookiin immoo akka inni gara duubaatti deebi'u gochuu danda'a kan jedhu gaafachuu qabna jechaadha karaa adda addaa jira sana keessaa bakka tokkotti hirmaachuun dirqama inni sadaffaan kanaaf hirmaachuu dirqama erga ta'ee erga filannee booda gaaffii gaafatamnuuf waamicha nuu godhameef owwaachuuf qophiif gochuu qabna haalli amma keessa jirru haala hamaadha biyya kamirratti godhamee hin beeku kuni hawaasni kan gochuu qabudha akka community kanaatti yookiin akka hawaasa kanaatti miseensota hawaasaa dubbachaa jira warri hawaasa gaggeessan immoo kan godhantu jira 2-3 jechuu dandeenya yookiin amma 4 lakkaa'uu dandeenya tokko akkuma amma godhan kana namoota walitti qabanii haala biyya keessa jiru ibsuudha namoonni quban qabne yoo ta'e quba qaban jiru yoo ta'an jechuudha kun tokkodha lamaffaan akkuma jedhame sadarkaa Torontootti haa ta'u sadarkaa Kanaadaatti haa ta'u hiriira itoo walirraa hin citiin bifa adda addaatiin godhachuudha akkuma isaan jedhan kan dura akka godhame jechaadha inni sadaffaa fi inni guddaan hawaasni tokko akka hawaasaatti kan hojjechuu qabu daangaa qaba waan hunda hojjechuu hin danda'u dhaabbolee adda addaa kan hawaasaa akka hin taane yookiin immoo instituushinii adda addaa fakkeenyaaf akka kan Oromoo oosaa jira warra akkasii wajjin Human Rights League kana jira dhaabbolee akkasii wajjiniin mari'atanii sadarkaa addunyaatti akkamitti haalli jiru kuni beekamuu qaba ibsamuu qaba kan jedhu irratti hojjechuun barbaachisaadha guddaa barbaachisaadha kun akkasitti karaa isaaniiti nuyi garuu karaa mirga Human Rights League isinitti barbaada waan 2-3 isinitti hima kanaan nan xumura dhaabni Human Rights League of the Whole jedhamu kuni baay'een keessan beekuu dandeessu dhaaba dhageessifachuu danda'udha dhaabni kun immoo dhageessifachuu kan danda'u yoo ragaaleen qabatamaan jiranidha barreeffama barreeffamni sineen facaasnu gaariidha garuu mootummaan Itoophiyaa har'a miseensa mirga namoomaa sadarkaa addunyaatti miseensa tokkodha 47dha isaan keessa mootummaan kun jechaadha waa'ee mirga irratti mootummaan Itoophiyaa isa biyya isaa keessaa ta'uu hin ta'in biyya addunyaa irratti waa'ee mirga akka babal'atuu fi akka rakkinni hin jiraanne kan eegudha jechaadha sadarkaa guddaarra sadarkaa sobaarra jira jechaadha dhaabni Human Rights League kun jedhu keessa walgahii guddaatu jira Jenevaatti kana dhiyeessuuf deemnaa jechaadha nuti mootummaan Itoophiyaa sadarkaa addunyaatti haa turuuti sadarkaa biyya isaa keessatti iyyuu mirga namoomaa cabsaa jira jennee ragaadhaan dhiyeessuuf deemnaa jechaadha kun nu barbaachisu nuun ragaa namootarraa barbaannaa kana hordoftanii waan jiru hordoftanii akka nu dhiyeessitaniif jechaadha wannin dura jechuu barbaadu fincilli diddaa gabrummaa yeroo har'aa Oromiyaa guutuu keessatti balbalee deemaa jiru kuni fincila akkanuma lafaa ka'ee takkaayis muduma tokko akkuma lafaa ka'ee deemaa jiru kan ta'in sirnaan dargaggootaa fi barattoonni Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti jaaramanii sirnaan caasaa qabaatanii jaarmayaan hoggana gahaa qabaatanii ka'ii isaanii jechuudha. Sirna saniin kan gaggeeffamaa jiru ta'uu hubachuutu nurra jira jechuudha. Isa kana wanni jennuuf fincilli diddaa gabrummaa jalqabe kun dargaggootaa fi barattootaa fi uummanni keenya illee itti dabalamee deemaa jiru kun waan dhaame fakkaatullee takkaayis waan takka ka'ee boru dhaabbata jee nama yaachisullee isa san akkan ta'in yoo haalli tokko kanaan jahuuf jiraachuu dhabee waan qabbanaa'utu fakkaatullee
itti fufisaan sirnaan ka deemuu taa'u ta'uu ilmaan Oromoo hundi hubattanii isa kanaaf akka if qopheessan dubbachaa jira jechuudha. If qopheessu jechuun maal? Gaafa waa dhageenya qofa isa saniif re'aatti godhu osoo hin tahin walit dhaabnee bifuma isaan fincila gaggeessaa jiran san isaan duukaa dhaabbannee isaanii wal qixxaannee waan isaan achi gaggeessan san asitti sagalee isaanii dhageessisu roorroo fi haala hamaa isaan mudusaniif nuti asii waan dandeenyuun isaan cinaa dhaabbachuun walit dhaabbatee kan ta'u hubannee isaaf qopheessu jechuudha. Kana jechuun maal? Walit dhufneetuma haasawaan as teenyee murteessuu hin danda'amu waan hojjetu namni. Yaada kannatu asirratti walgahii irratti namni. Yaada kannatu san immoo kan namaa hujoomsu qaama waan san taligee gaggeessu qabaachuu qaba jechuudha. Kanaaf jalqaba wanni godhuu hin qabnu qaama san filachuu nurra jira. Koree dhaabbattuu takka kan tan dhimma tana jala buutee waan nuti barbaannus qindeessitee gaggeessu tokko qabaachuu qaba. Galatoomii durataa kan duraa wanni jechuu barbaadu akkuma beektanitti yeroo warraa isaa amma deemu kun jalqabe walli isaan gootichi Jaafar Yuusuf isa kan dura walleedha waan kana saaxil baasa. Inni diinan qabamee tumamee rakkoon meeqa irra ga'ee garuu yeroo ammaan tanatti harkaa bahee baqatee biyya ollaa ga'ee jira oggota harka dhaabbatee. Egaa inni maal goonaa waan jiru kanarratti ani akkanatti fakkaatutti waan fuuldura yeroo dheeraa haasofnu hin jiru. Wanni kun yeroo hatattamaati yeroo hatattamaa keessa jirra jechuudha. Wanni yeroo dheeraa kan yeroo dheeraati. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti yeroo torbaan lama guunne keessatti naannoo otootti qophii guddaan ta'e hundinuu akka as jirru kanatti odeeyne nama hedduu jechuudha. Kana malees akkuma dheengaddatti namoota dabalannee asirraa eegalamee boordinis nutis walumaan irratti hojjennee namoonni akka argamu yoo goone yoo otootti lakkoofsa guddaan baane yoo amma Friday dheeneetuma achiyuu bullee haga Monday achi turree galle jijjiirraa xiqqoo fiduu numa dandeenya jechuudha. Inni biraa akkuma beektanitti jaarmayni gargaarsaa tokko waliif kaja'u jaaramee bakka adda addatti soso'aa jira. Sochiin isaatis wanni inni godhuu deemu ijoolluma hidhaman kanaa fi warra hidhaa already turan ilmaan isaanii rakkataa jiran maal jedhan kana bifa itti gargaaramu hundi caasaan lafa kaa'amee bifa saniin kan jaarmaa hundarraa walaba ta'e jechuudha. Sochii eegalanii jiranii isaan sanis dhaggeeffatanii weebsaayitii isaaniis jala deemtanii yoo gargaartan egaa shakkii malee wanni sun bakka san gahaa jechuu bakka silaa barbaachisu. Wanni nan jechuu barbaadu takka ta duraa karam ceenarra akkamitti ceenaan gaariidha. Mana kana keessatti wanni haasawaa jirru dhugaadhaa akka hawaasaati. Hawaasni kun har'a Oromoon akka jirutti walii gala ka'ee jira. Akkamitti uummata keenya har'a ka'e kan walitti finnaa qabxii duraa yoo godhanne an na fakkaata. Mandeetii hawaasaaf kennine Oromoon hawaasni amma Profeesara haa ta'u Dooktara haa ta'u nama hedduu haasawaa jira. Uummata hawaasa kana mataa gararratti haa jaarru waajoo jechaa haasawaa jiran. Hiriira jaamu kana hiriirri kun hoggaa hiriira baatu wayii gaafatta. Warri ati waa gaafattu sanis wayii si gaafata beeka. Maal si gaafata isaan? Maallaqa si gaafatan. Vootii si gaafatan. Vootiin kun gurguru. Hoggaa vootii kee kana kannitu atis waa gaafachuu qabdaa jechuudha. Ammoo nama kudhaniin otowwaa dheenee dhaabbanne nama kudhaniin garagalaniitu nu laalan. Yoo otowwatti baana jenne nu hundinuu warri mana kana jiruu fi warri ala jiru Oromoo dhaltee Oromoo hundinuu yoo tiraanspoortii taate wal gargaarree baasaa jira. Harka tokko taanee yoo waliin dhayne jijjiirama tokko ni finna. Oromoon akkana taate Oromoon akkas taate haadhiifnu. Ani akka Nuuraddiinitti maaliin godhuu danda'a murteeffachuudha. Fayyaada galatoomaa haala kanaan keessattuu obboleeyyan keenya hawwan keenya
shamarran keenya dubartoonni hedduu nama boonsitan nama akkana dhaabbatee halaala irraa isin argeef manni guutuun beekte shamarran jechuun numa danda'ama galatoomaan isiniin jedha. Qaceelfama dura taa'an naa kenne fudhadhee akka gartee xiqqoo naa wayyeessu isaanumatti deebi'ee isaanirraa jalqabee dura namni hoggaa hojjete hoggaa bobbaan isaa san hoggaa firii argatte aadaa teenya keessatti waan waliin jennuutu jira fayyaadayaa galatoomaa jechaatu jira saniif jecha boordiin teenya qaama hawaasa Oromoodhaa ka addunyaatirraa tokko taanee roorroo biyya keessatti ummata keenya irratti barattoota keenya kasilaa hegeree Oromiyaa tahan irratti gaggeessaa jirtu dura dhaabbachuudhaaf akka qaama hawaasatti guyyaa tokko isaanii wajjin baanee akka iyyannu nu qindeessuu fi nu jajjabeessuu isaaniitiif galata guddaa qabanii galatoomaan jechuu barbaade. Tan dura haalli nuti keessa jirru rakkoon nuti keessa jirru rakkoo guyyaa tokko bahanii iyyanii dhumtu waan hin ta'iniif rakkoo waliin dhaabbattee deemtu rakkoo sirna gabrummaatirraa maddite waan taateef jecha rakkoon tuni rakkoo waliin dhaabbatanii dura dhaabbachuudhaa fi irra qabsaa'uudhaa fi irra aanuudhaa waan barbaadduuf jecha saniif akka hawaasa jiruu tokkotti akka hawaasa ummanni isaa dhiigaa jiruu tokkotti nuti waliin dhufnee hoggaallee mari'annee tarkaanfii fudhachuun hedduu barbaachisaadha. Saniif jecha marii guyyaa irraa tana keessaa raafnee waa baasuun hedduu barbaachisaadha. Irra hin deebi'u obboleeyyan keenya kana dura ja'an waa hedduu ja'anii jiran maal godhuu qabna irratti waa lamaan kennachuu barbaade. Takka haala asitti godhuu dandeenyu akka hawaasa Oromoo Torontoo fi naannoo isaa jirutti waan nuti asitti godhuu qabnu hawaasni biyya biraa jiru godhuu hin dandeenye. Hawaasni biyya biraa otoo irratti iyyuu hin danda'u. Mootummaa Kanadaa irratti iyyuu hin danda'u. Saniif jecha tunnu laalti waan asitti goonu. Waan asitti goonu kanaaf nuti if qindeessuun saniif if qopheessuun hedduu barbaachisaadha. Saniif wanni nuti qabnu waldaa hawaasa Oromooti hooggana qabna. Hoogganni keenya waan naannawa kanatti ta'u jala deemanii hoggaallee'u nu hiriirsuu danda'anii jechuudha. Waan silaa godhuu qabnu himamee jira. Hiriira bahuu, xadaa bakka barbaachisutti iyyachuu, miidiyaa keessaan sagalee teenya dhageessisuu kanaa fi waan kana fakkaatu hedduudha. Kana gaa itti fufnaa jechuudha. Waan guyyaa tokko goonee dhaabbannuu miti. Inni lammaffaadhaa waan hawaasa Oromoo addunyaa wajjin godhuu dandeenyu. Hiriirri dhiyoo tana bahe torbaan lamaan sadeen dabre kana keessatti waan seena qabeessa ta'e hedduutu argame. Obboleeyyan keenya ilmaan keenya warri gartee saba kanaaf qoma dhawatanii biyyatti gartee hidhannoo tokkoon maletti lubbuu isaanii kennaa jiran waan godhan guddaa keessa qabsoo bilisummaa Oromiyaatiif godhamtu moggaa Oromiyaatirraa handhuura Oromiyaatti galchan Finfinnee galchan. Kana akka gaariitti hubachuu qabna. Duriif qabsoo bilisummaa Oromiyaadhaa lafa fagootti dhagahuu turre. Arrammoo Oromiyaa maali Finfinneedha bakki gartee irraa haasawaa jirru maddiitii gabrummaattis achirraa waan taateef jecha isiin achi galuun guyyaan bilisummaadhaa dhihaachaa dhufuudhaan agarsiisa. Hamma dandeenyutti durirra caalaa hidhachuun hedduu barbaachisaadha jaa obboleeyyan kiyya. Obboleeyyan keenya ka biyya keessatti dhumaa jiran lubbuu isaanii kannanii hoggaa wareega kafalaa jiran nuti warri ala jirru hamma dandeenyutti sagalee isaanii taane addunyaatti iyyuun waan takka qabeenyaan bira dhaabbachuun warra gartee maatiin isaanii waan kana keessa miidhamte bira dhaabbannee jajjabeessuun jaamee jira wanni kun hundinuu barbaachisaa garuu ammoo akkamitti godhuu dandeenyaadha. Akka itti godhuu dandeenyu yoo humna teenya jalaa gubbatti bakka jirru hundatti akka ilmaan Oromootti sabummaadhaan Oromummaadhaan walitti
hidhamnee sossoohuu dandeenya qofa. Saniif jecha yaanni dhihaachaa jira amma. Biyya hedduu keessatti hawaasa Oromoo hunda keessatti sadarkaa hayyootatti yaada haasawamaa jirutu jira. Innis maali? Tokkummaa waldayoota hawaasa Oromoo addunyaadhaan uumuun barbaachisaadha. Yaada kana fiinxaan baasuun hedduu barbaachisaadha. Nutis lafa jirrutti waan kana keessaa qooda fudhachuudhaaf obboleeyyan kiyya na dura jiranii koree takka waan kana jala deemtee hojiirra oolchitu if keessaa uumuun barbaachisaa waan walitti dhaabbatee deemu tan hojjettu. Saniif jecha amma asitti goonaa jechuu osoo hin taane waan kanarratti warra gartee dandeettis murannoos yeroos waan silaa barbaachisu hunda qabaachuu danda'an. Boordiin fudhatee yeroo itti fudhatee waan kana koreen takka ammoo dhaabbachuu qabdi. Tan daawwitii hawaasa kanaa taate dubartii keessaayis karaa hundarraa amantii keessas bakka hundarraa namni keessa jiraachuu danda'u. Ta akkasiisan dhaabbannee waan kanarratti bobba'uu qabna. Anillee wanni baheef yaada kiyya hedduu dubbatee jira. Ammoo haa ta'u malee bakkeessatti baana bakka jedhu kana ani White House illee mitiin jira. Atawaallee mitiin jira. Nuti United Nations jalatti New Yorkitti bahuu qabnaan jedha. Magaalaa North America fi guutuun akka jirrutti walitti himannee akkasitti dhageettii xiqqoo guddoo qabaannaan jedha. Karaa biraatiin immoo karaa guyyaa mootummaan hojjechuu qabdu tu jira biyya tana keessa. Gaafa isaan hojjetan sana hubannee ofiisa keessa ni jiramoo hin jiramoo jennee ilaalannee bahuu nuti jira. Tasadeeffaa ijoollee teenya yuunivarsiitii keessa barachuu jirtu kana ijoollee teenya kooleej keessa barachuu jirtu kana akka waa'ee keenya kana katabanii mootummaa biyya kanaatiin afaan beekanii nu katabanii nu gaafatanii ijoollee teenya namayyuu akka dhidhiibnee yookaan akka koreetti akka dhaabaatti illee taatu gaggaafatanii nu dubbiftanii ijoolleen tun hojiirra nu caalaa katabbiin keenyaa fi kasaanillee wallaba jechi keenyaa fi jechi isaaniillee wallaba. Kanaafuu isaan afaan isaanii iddoo beekaniif isaanii ija godhannee isaan kan akka nu keessatti qooda guddaa fudhatan godhuu danda'uu qabna jedheetiin isinii ibsaa. Ta biraa yoon goona jechuun kun addaan cituullee hin qabu. Yoo gizee tokko bakka silaa addunyaan akka gaarii nu agartutti erga baanee booda Kanadaa nu dhagahuu diddee jirti. Kanadaa kana hanga isiin nu dhageessutti itti deddeebinee yaada keenya akka fudhatan akka Oromoon rakkina jirtu akka beekan godhuu danda'uu qabnaan. Maal qabanneeti achi dhaynaa qofa dhagayuu qabna silaa nuti. Dhaquu qabna guyyaa gabaabaatti ammoo maal qabannee dhayna. Waan nama ajaa'ibsiisu takka kan addunyaan silaaltu. Waan namni takkaan godhin Noorz Ameerikaa keessatti waan Oromoo irratti tahaa jiru hedduu jira. Fakkeenyaaf qaallittii qofa keessatti oolmaan Oromoo irratti maaltu bu'aa jira yoo jaan fincaanii falan baasan barmiila muraniitii achi keessa fincaanan achuma rafan achuma nyaatan waan kana addunyaan agartee hin beektu ni ajaa'ibti. So maali qophoofna ni hidhaman hogguu hidhaman sanni tumaman moo galgala bakka buuteen arkan kajooniyaa mata kaayanii tumanii jira olfannisanii gommaadhaan garfanii jira. Kadirummaa isaatti hidhanii akka inni ogguusan ifiif kufu dhaabbatee kufu godhanii jira. Sa'aatii dama dhaabbadhu hajaanii ni jira. Maal godhuu qabna nuti? Kanarratti wal maari'annee waa'ee hiriiraa kana gabaabsinee yeroo gabaabaatti amma Juun 17 irraa eegalee paarlamaa keessa uummanni uummatootiin hin jiran hordofeetiin ture ni deeman. Vaakeeshina qabanii san duratti nuti dhaquu qabna. Xaliyaan teenya sirnaan akka uummanni tolfatetti looyerootaa fi cufaa wajjin mari'annee ofuma keenyaaf osoo hin taane qopheessinee jecha taachaba waan onnee namaa sossoosu yookaan kan nama rifachiisu hedduu jira. Akka uummanni agartee niwus riippoortaraa fidanii namaan gaddisiisan kan dhugatti nuti immoo madaa keenya ta'e san baasanii himuudha. Akkamitti dheeynaa maal goona guudhayne dheeynee hiriira qofa baanee addaan yoo gallee uumaa takka hin jiru warra xaliyaa keenyaa fi footoo keenya ol qabuun numaan nuuf hin godhu maal godhuu qabnu. Dubartiin hoo ilmoo xiqqishaa qabattee hidhamuu qabdi. Harka hudduu dubatti hidhanii wal jala deemuu qabna. Afaaniif qabnee deemuu qabna. Maal godhuu qabna nuti? Waan akkanaa kana silaa sirnaan qopheeffannee nutiif bareedaadha jeetiin yaada. Ka gargaarsaa ammoo
hogguu nuti jabaanne Amnesty International jira NGO hedduu jira hogguu beekan madaa keenya dirqama namni keenya achi keessa bu'ee gargaarsa san akka ummata keenyaaf dhaqu godhuu qabaa jechuudha. Tigreen taatu nu fixuudhaaf qophooytee jirti lafa teenyaa miti maqaan keenyaa akka iddasaa buqqa'ee dhabamuu fi gurmaawanii jiran isaan halkanii fi guyyaa rafaan jiranii jechuudha. Waan kana ta'eef gargaarsi nuti amma waliif godhuu dandeenyu ummata biyyaa haquma isaanii banee rasaasa dura dhaabbatu saniif nuti wanni godhuu qabnu sagalee isaanii taanee lallabuu qabna bakka jirru cufarra. Daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo Ashamaa harka fuune. Har'a naannoon itti argamnu kuni Lawrence Heights jechuudha kan beekame community centeridha. Egaa waldayni hawaasa Oromoodha. Oromoota naannoo kana jiran mara walitti yaamuudhaan haala yeroo ammaan tanaa Oromiyaatti deemaa jiru haala akkasuma ijoollee barattoota Oromoorra rakkina adda addaa gahaa jiru ijoollee madoo kan hospitaala jiran kan biyyaa baqatan kan hunda laalchisee marii guddaan godhamee jira. Kanarratti akka ibsa gabaabaa nuu laataniif obbo Nuuraddiin Aadam miseensa boordii hawaasa Oromoodha yookaan obbo Falmaa Sabaa qabannee isinii dhiyaannee jirra. Obbo Falmaa Sabaati wajji qunnamtii gaarii mee waan arra ta'e kana mara waliigalatti gabaabinatti daawwattoota keenyaaf yoo ibsite. Gaariga yeroon arraan tana naannoo kanatti walgahiin hawaasa Oromoo kan naannoo Torontoo walii yaamne walgahii guddoo goonee jira. Walgahiin guddoon goone tuni haala yeroo ammaan tanaa biyya teenya keessatti diinni ummata Oromoo karaa adda addaatiin tiroorrisaa ijoollee fixaa ijoollee barattoota qaccee lafaa kaatu fixaa jiru ilmaan Oromoo kana haala kanarraa wal mari'achuudhaaf maal godhuu qabna torbaan lama dura hiriira baane kan walitti dhaabbatoo maal godhuu qabnaa waan joorratti mareen deeme yaada sanarraa yaada xumuraa maayyitti akkasitti torbaan guyyaa ati torbaan lama keessatti hiriira cimaa biyya mootummaa kanatti otowwatti akka baanutti murteeffannee hiriirri kun kan bifa gartee adda addaaf keessaa qabu hiriira qofa ichi dhaabbatanii lallaboo osoo hin taane hawaasa keessaa yaadni kanname akkaatuma ijoollee godhaa jiran qawween kadhaan halafa ciisu harkisaa jiran bifa akkasiitiin mootummaa Kanadaa garsiisuu fi dhageessisachuuf kan biraa sanbira dabree koree ijaarre koree waan kana qindeessitu ta'a hatattamaa waan gartee hiriira laalchisee koree nama sadiif keessaa qabdu taboordii wajjin daleddu ijaarree addaan kaane haalli kun gaattuma fufaa haalli jiru hedduu bareedaadha. Tole ammas asitti miseensa hawaasaa kan yeroo dheeraadhaa kan ta'e Muhammad Bakar qabannee isin dhiyaanneerra mee waan guyyaa har'aa gartee maaltu ta'e yaanni ati qabdu maal kan kanarra? Gaariidha guyyaa har'aa wanni tahee hiriira amma duraa bahameef hiriira san sirnaan bahuudhaaf hawaasni Oromoodhaa ka Torontoodhaa magaalaa Torontoo keessatti walitti qabamee yoomirra caalaa namoonni dubartiin dardarrii dhiirri nam tokkollee osoo hin hafin galma xiqqaa silaa koominiitii sentarii kan Lawrence Heights haalaan guutanii sirna biyya keessatti rakkina biyya keessatti godhamu kan barattoonni hiriira barattoonni biyya keessatti bahaa jiru san cinaa dhaabbachuudhaaf akka hiriira if duraaf bahan tilmaama lafa kaayyatanii jiranii sanirratti sirnaan namoonni irra caalaan argamuudhaan yaada isaanii dabarfatanii jiranii tanumaan jedha galatoom. Tole yoo dhaamsa qabaatte dhaamsa maayii Oromootuma maraaf. Ani dhaamsiniin an qabu yeroo ammaa kana keessatti Oromoon alaa fi keessatti yaada deemaa jiru hunda sirnaan wal cina dhaabbachaa jirti. Kan hundaa'uu laalchisee namoonni miidiyaa Oromoodhaa kan karaa biyyaatitti saatelaayitii dabruu fi kan intarneetii darbu hundaa'uu dhaggeeffatanii jala deemtanii waan biyya keessaa deemu hunda jala dhaggeeffatanii akka haala deemaa jiru kana cinaa dhaabbattaniin isin afeeraa maqaa hawaasaatiinis ta'uu maqaa Oromoodhaatiinis
kan akka jala deemtaniin namoota Oromoodhaa naannoo ala jiru hundaa'u dhaamsa isinii dabarsaa jechuudha. Tole egaa daawwattoota keenya ammas nama biraa qabannee isinii dhiyaanne irraa miseensa boordii hawaasaa kan Dabreetii fi miseensa hawaasaa kan yeroo dheerate jechuudha. Obbo Eliyaas Elamoo Oromoota naannoo kana jiran keessatti nama jaalatamaa fi beekamaa tokko isaa wajjis mee waan inni sun jedhu dhaggeeffannaa. Mee waan guyyaa irraa kana ilaalchisee maaltu sitti dhagahame maal faatu godhame? Wanni godhame waan godhamuu qabu. Akka hawaasaatitti lammii teenya biyya keessatti gartee roorroon gahee duutii Oromoo irraa dhaabbachuu qabdi. Abbaan biyyummaa Oromoodhaa deebii argachuu qaba. Ja'uu karaa nagayaatiin sochii isaan godhaniif deebii mootummaa wayyaanee irraa argatte rasaasa taatee waan argamteef nuti namni biyya alaa jirru waan godhuu dandeenyu san godhuudhaafi har'a Oromoonni magaalaa Torontootii fi naannoo isiidha bakka kanatti walitti qabamnee gaa haala eenyummaa waan kana eenyummaa Oromummaa alagaa barsiifnee mootummaa keessa jirru tanattillee iyyannaa teenya dabarfannee nutilleen akka gartee jiraataa biyya tanaatii fi nama biyya tanaa taaneen mirga keenyaan akka mootummaan tuni gartee rakkoo teenya hubattee gargaarsa mootummaa saniif gootu gaaffii jala galchitee mirga namummaatii fi mirga dhala namaa akka mootummaan san kabaju dhiibbaa akka irra gootuuf marii goonee marii san yeroo gabaabaa keessatti magaalaa gartee jiddu galeessaa federaalaa taate magaalaa Otowaatitti walitti dhufnee hiriira mul'annoo gaarii qabuun rakkoo Oromoodhaa iyyannaan Oromoo akka dhageettii harkattu godhuudhaaf murtii hawaasa keenyaa fi uummanni keenya harka guddaadhaan dabarsee waan kana godhuudhaaf gaa hawaasni keenyaas haa galatoomu dirqama nurra jirru waan kana godhuudhaaf as gahuu keenyaaf hedduu gammachuu na dhagahamte wanni hawaasni Oromoo ala jiru godhaa jiru har'a waan Oromoo boonsisu wanni ni takkammoo taniin irratti gartee jala harriqee dabruu fedhu rakkoon tun tagandaatii miti amantiitii miti ta Oromummaati. Waan Oromummaa waan taateef jecha deebiin dirqama hundarra jirti. Dirqama kanarraa qooda fudhachuun qooda lammummaati. Seenaan illee boru itti nu gaafattu. Tanaaf qooda keenya bahuu qabna. Isinillee warri miidiyaa kun galatoomaa hiree tana naa kan nu keessaniif. Egaa galatoome mee haalli ammaan tana biyya keessa deemaa jiru kun haala waan nuti asitti silaa godhuuf saganteeffanne yookaan gooneessa. Inni sun isa saniif hiikaa ni fidaa ni kenna itti yaadda. Ilmi namaa gaa hanguma dandeeyyii isaatti tattaafata. Arraan tana ilmaan Oromoo mootummaa humna qabdu arraa biyya gartee Afrikaa keessatti humna sadeessaa humna afureessaatti jedhamteeti mootummaan Itoophiyaadhaa sadarkaa qabeenya lolaatii fi taaktika lolaa qabaattu taatetti hubatamtee jirti. Haa taatu immoo arra ilmaan Oromoo rakkoo san dura harka qullaa qalamaa fi waraqaanii dura dhaabbataa jiran. Wanni nuti goonetuun gayaadhaa gayaa miti. Waan tanarra caalu godhuu qabna. Ammoo ilmi namaa hanguma humna isaatti tattaafata. Tattaaffiin teenya tuni aarsaa isaan kafalaniif deebiillee ta'uu baattu iyyannaa isaanii san dhageessisnee arra gartee haadha ilmoo dhabdeef ilmoo bakka buusuu hin dandeenyu. Abbaa ilmoo dhabeef ilmoo bakka buusuu hin dandeenyu. Obboleessa obboleettii dhabeef obboleettii bakka buusuu hin dandeenyu. Wanni nuti goone isaan mararfannee rakkoo isaanii sanillee akkaataa biratti dhaabbachuu dandeenyu. Madoon teenyalleen akkaataatti wal'aanamuu dandeenyu. Karaa aanjeessinee karaa gartee isaan san itti gargaarru mala dhawanna. Malli sangaa waan lafa jiru ta'uus itti hirmaannaa kan lafa jiraachuu baatus mala san dhooyneeti gaa dhukkuba abbaatti dhufe abbumaatu gartee fala barbaada wanni kun waan sabaati ilmaan Oromoo hundinuu hirmaannaa tanarraa qooda fudhatanii waan kanaaf gartee hanga dandeenyutti qooda keenya kaayisaa fudhannu shoora taphachuu dandeenyu haa taphannu seenaan waan boru nu gaafattuuf deebii amma laachuun dirqama keenya tanumaan jechuu fedha akkasumatti gaa ilmaan Oromoo hundinuu wanni kun ilaalaa teessanii isinirra beekeetiin isinirra hubadhee isinirra laaladheetii milaalaan tun tan hundaati wal hundi nu cuftinuu waan kanarratti hirmaannaan teenya haa jabaattu tokkummaan teenya haa jabaattuudha. Egaa mee akkuma beekamutti karaa TV Oromiyaa kan wayyaanee sanii fi karaa riidiyoon isaaniitis karaa dabballoota wayyaanee jechuun dabballoonni wayyaanee egaa warra akka Abbaa Duulaa fa'a warra akka Raabiyaa fa'a warra akka Abdul Aziz fa'a
Kadirfa karaa kanaan akka sochii deemaa jiru kana irra aananii yookaan dhaamsanii tokkotti himachaa jiran. Inni kun akkam ati yeroo laaltu maaliif namoota adda addaa magaalaalee adda addaatti akka hiriira bahan goosisaa jiran. Inni namni hiriira bahu kunis fedhiin akkuma gartee abbaa duulaa faan godhanitti akkuma raabiyaan faan gartee reediyoona namni marti dhagee irra taa'anii soba gurguddaa gartee dubbatan kanatti ummanni hiriira bahu sun fedhiidhaan bahasitti fakkaatamoo moo ummata kana gaabbifuma adda addaatti sobanii baasan. Gaaffii tana deebisuu dura jecha tokko waan hin jechuu fedhuu jiru. Arra nuti nama lafa bule seenaa biyya tanaa keessatti eega oromummaan tun gartee mataa keenya keessa seente baroota muraasa lakkaawwatte hoggayyuutu wanni jennu akka goobanaa daacceen taanuu jenna. Oromoon maaliif goobanaa daaccee maqaa dhawa? Maaliif arra gartee nama qabsaa'ota Oromoo hortee Taaddasaa Birruu, hortee Elomoo Qilxuu, hortee Jaarraa Abbaa Gadaa, hortee Waaqoo guutuu wanni jennuuf isaan san gartee Oromummaadhaa fi aarsaa kafalan. Raabiyaa fi Abbaa Duulaa Mukhtaar Khadiris ilmaan Oromooti. Seenaan bakka isaan keessu ammaan laallachuu qaban. Wanni takka wanni isaan hubachiisuu qaba. Arra namni Oromoo mootummaa Tigireetii hojii wallole hireen inni qabu takka mana hidhaati. Talammadaa biyyaa bahuudha. Ilmi Tigraay ammoo yoo mootummaa wayyaaneetii hojii wallole biyya san keessa dalagateeti qabeenya saammateen bashannanee jiraachaa jira. Mee if gaafadhaa. Boru mootummaa tanaa wajjin yoo waan takka wal dhabdan hireen teessan ta'eenyuutii waliin dhabdu. Akka biyyaa bahees hidhaa keessatti adamsamees hireen teessan sanuma. Ummata keessan qabaachuun dirqama. Namni haadha yoo dhabe abbatti hafaa, abbaa yoo dhabe biyyatti hafaa jedhan ummata keessanii fi biyya teessan dhabaa jirtanii tanamee if keessa deebi'a yaadadhaa bakka jirtaniis if laala. Ammoo hiriirri isin alagaa gammachiisuudhaaf harmee Oromoo ta ilmoon irraa duuttee boochurratti harka dho'isiftan san boru seenaan isin gaafatti. Oromoon safuu qaba. Khadu ini awwaalata. Khabajaan awwaalata. Ammoo isin reefka Oromoo irratti Oromoo harka dho'isistan. Kana seenaa duraan baatan. Ummanni sanis jaalateen baane jireenyaatu isaan godhe isaan irratti murtii takka illee hin godhu. Ammoo akka tasaa taatee guyyaan arra dhufe kuni numa jijjiirama. Umrii teenya keessatti bara soddomoota dabreessan keessatti waa hedduu jijjiirame. Jijjiirama arkame kana keessatti waa hedduu laaltan isinis keessa dabartan. Boru teenya hoo bakka tamtaatii gaa isinummaan deebii tanaaf laadhaan isaaniin jedhamu. Tole gaabas nama biraa qabannee isinii dhiyaannee irraa kana keessas addee Hawwii Margaati. Mee guyyaa har'aan tana ati maaliif naannoo kana dhufte? Guyyaa har'aan naannoo kana kan dhufe hawaasa magaalaa Torontoo Oromoo argamutti waliin taanee marii gaggeeffachaa ollee jechuudha. Mariin sunis immoo haala biyya keessa jiru uummata keenya qaqqabuudhaa fi gargaarsa adda addaa barbaachisu gumaachas ta'ee karaa qabsootiif karaa hiriira nagaattis yaada sanaa fi karoora qabsiisuudhaaf asitti walitti qabamee jechuudha. Maali inni biyya keessatti ta'e kun? Biyyi keessaa kan ta'e gaafii abbaa biyyummaa fi gaafii mirgaa ka'eera. Gaafii mirgaan kun immoo mootummaan biyya keessa jiru akkuma beennutti mootummaan eenyummaa namaa kan hin kabajneeti barattoota Oromoo hedduu fixaa jira. Nu caalaa warra biyya keessa jiranii haala biyyaa haala eenyummaa isaanii fi haala gabrummaa ni beekanii naannoo Finfinnee addaa jedhanii Oromiyaa addaan kukkutanii magaalota cicciraniitti saba lama gidduutti kukkutanii bituudhaa fi lafa qotee bulaa gurguranii qotee bulaa sanyummaan facaasanii kan jiran sana isarratti mormii waan ka'eef barattoota hedduu du'e maatii meeqaatu hedduutu diigamee mana Oromoo haati Oromoo hedduu boochee jirti. Haati isaanii keessaas anis akka haadha tokkotti natti dhaga'ame har'a marii hawaasaa koo wajjin marii gochuudhaaf asitti dhufe jechuudha. Tole gaa marii godhuuf dhuftan kanarratti milkooftan moo waliigaltee malee adda kaatan? Dhuguma akkuma beekamutti marii kun gaafii Oromoo waliigalaati milkoofnee jirra milkii guddaa irratti amma gara xumuraa irratti gaafa geenyu hanga Oromiyaan bilisoomtuttidha
qabsoon kun kan itti fufuu waan ta'eef Oromoon kana caalaa takkummaa ta'ee jabaatee qabsoo roorroo uummata keenya irra jiru sana bilisa baasuudhaaf akka hojjennu marii guddaa goone. Tokkoffaa immoo hiriira nagaan kun kan uummata walii galeetti haala addunyaa sagalee keenya dhiyeessisuuf addunyaa irratti immoo yoo danda'ame ta'e danda'ama United Nations keessa seennee looyerii ofii keenya dhaabbannee mootummaa Itoophiyaa faashistummaa kanaaf mirga nama waan hin eegneef achi keessa ariisisullee hanga dandeenyu sana akka hojjennu marii guddaa gaggeessineerra jechuudha. Tolega daawwattoota keenya ammas miseensa boordii hawaasaa kan taate adde Najaat Nuuree qabannee isiniif dhiyaanneerra. Mee guyyaa irraan tanaa maal wanni isin murteessitan? Guyyaa irraan tanaa wanni murteessine waa'ee akkamitti hiriira baanaa akkamitti uummata keenya cinaa dhaabbannaa warra biyyatti ilmaan keenya kadhumaa jiru obboleen keenya irratti kadhumaa jiru haati booyaa jirtennee irratti wal dubbannee akka hiriira walii dhaabnee osoo addaan dhaabbannetti baanuu addunyaa beeksisnu mootummaa Kanaadaattis akka nu beekanii waan kana itti dhagayamee nu cinaa dhaabbatan san godhuudhaaf of duuban deebinu isinillee warra biyyaa jabaadhaa nutillee hawwan keessan ogguu cufaa ogguu hundaanuu isin bira jirraa qaamaanis isin bira jirraa yaadaanis isin bira jirraa waan hundaanuu nu barbaadanis ni dhufna isin wajjin lollaa jabaadhaa waan barbaadan cufaa isin cinaa dhaabbannaa galatoomaa jiraadhaa isin jaa. Egaa daawwattoota keenya sagantaan keenya akkuma dabarsitan kana fakkaata sirba itti aanu kanaan xumurra kan kaameeraadhaan arran hojii oolee Tumsaa Umarii anis Garbii Nuureeti haga yeroo biraa walitti deebinu nagaan nuuf jiraadhaa. Jedhelmi Oromoo Yuunivarsiitii Oromiyaa mara walitti dhaammatee diinaan falmaa jira wal cinaa dhaabbatee jabeeffadhu irree Finfinnee handhuura keenya hin kenninu murree jabeeffadhu irree Finfinnee handhuura keenya hin kenninu murree. Danti Oromoo da tu babba gadarra Finfinnee suura Oromoo eenyurraa jijjiirra keessummaan biyyaan baamu doonuu gaafamee doomisiisa wabba hayyee Finfinnee dirree gurgurtaa odaa caffeetuma nuutoo sirra jirru Oroon guutuurra olba'ee manaa nu baasuuf gama dhaaba abbaa dhibaayyuu gadaan Oromoo biraa gama mana abbaa qabu malee Oroon olba'ee diiga Finfinnee sirratti uumamne dagaagina afaan kee guddina aadaa kee dulleessi hin taane ilmaan kee godaansisuuf kan keessummaan galee lammii sirratti keessummaan garaagalee guddina afaan keenyaa maal beekaayyuu madaalee ameessi gaalii fidee Oromummaatti bade birri daba jalqabe goobanaa dhaabate awwaaltoon Oromoo waan hodaan nu qaqqabe Oromoo Bapa mati kanti kalau mesti kita ajaib berkala wajah jadi mami saya jaman bosan ini mana ini barat kota tu kami Oromo ini rasi batu baru rasi rekami ada madaban kalian ular bersibati ajudan serana serna buka kabatin amsu kita orang Oromo miran di kisah kasu salisun simpat Banner Kadesa, Imadite Polesta, Ye Oromo fi Kume, Finfinnee Jilisa Mo Finfinnee Jilise Majadi Barakan Jilisidabe, Oromo, Finfinnee Jilisi, Gadain Bulpatu, Usiterum Sinte Shabuyi Nichitu, Udagi Kadate Uma Kiwage Patu, Sirrio Sirradu Ego Bapeting Kadute Doga Unte Sumo, Finfinnee Jilisi, ada yang sudah semua
galma gameessa durii odaa Oromoo bargaagi yaa kullallee yaa dubbatillee keessa falfala mallattoo madaanaa gara isaatti madaalee irraa kormutti mana bee jaallee qabsoo kee waliin maneedhaa garagartee dirree qabsoo keenyatti dhiigaan barreeffatte atoo obboleessa himadidee kaleessa alaabaa gadaaman baa mallattoo Oromoo taasatti gataa maal gootee moofaa doofaa dubbamaa alaabaa saba uumaa mallattoo gabrummaa ololli tokkummaa nurraa dhifannifamaa Oromoo koo dhiiga koo anaaf situ siruudha kan biyyaa nu baasuuf ka'ee luka moolu keessuudha har'a waliin bobba'uu yaada walii tumsina mirga keenya eegsifachuuf saba keenyaaf falmanna mirga keenya eegsifachuuf saba keenyaaf falmanna. Eeboo yaa qabata jira Amboofi Wallagga eeboo yaa qabata jira Jimmas ta'ee Hiluu eeboo yaa qabata jira hunduu walii galee eeboo yaa qabata jira yoomuu dinaan hidhuu eeboo yaa qabata jira Booranaa fi Walloo eeboo yaa qabata jira Arsiis ta'ee Baalee eeboo yaa qabata jira biyya gootaa ta'u eeboo yaa qabata jira innis yoo wallaalee eeboo yaa qabata jira kan goonni qabatu amma malee aalamni ooyoomiif wal abdatu.